Akkamitu daawwattoota Oromiyaa 11 kun qophii suna guyyaati. Qophii suna guyyaa keenya guyyaa har'aatiin qabxiiwwan muraasa kaasnee mari'achuudhaaf asitti Abdunaasir wajjin argamnee jira jechuudha. Abdunaasir akkam? Fayyaa Abdii galatoome. Qilleensi maal fakkaata? Qilleensi Minnesota qabbanni gaa negatiivii keessa jira beektaa? Hedduu ulfaata. Furmaan isaa uffachuudha. Ansurree lama uffadhee dhufeerra. Tole Abdunaasir galatoomii gamanumaan gama marii kenna guyyaa har'aatti seenaa jechuudha. Qabxiiwwan muraasa kaasneetiin mari'annaa wanta biyya keenya keessatti adeemamaa jiru irratti jechuudha. Jalqaba irratti qabxiin kennaa mariidhaaf yookiin immoo akkasumas odeeffannoo hawaasaan gahuudhaaf kan dhiyaanne waa'ee lagannaa nyaataati. Lagannaa nyaataa kun akkamitti ilaaltee lagannaa nyaataa yeroo ammaa kana adeemsifamaa jira. Warroota Jawaar Mohammadii fi Galmeessaa jalatti hidhaman wajjin jechuudha. Namoonni kun guyyaa 12 fi hanga ammaatti kan lagannaa taasisaa jiranii akkamitti hordofte maal agarte? Abdii haalli lagannaa hedduu nama sodaachisa. Maaliif ilmi namaa tokko nyaata malee turuun gaaga'ama lubbuu isaarraallee gahuun mala gara du'aatti deema jechuudha namni tokko. Wanti kun guyyaa 12ffaarra gahee jira har'a. Already namni hedduun dadhabuutu dhagahamaa jira, bifti isaanii jijjiiramuutu himamaa jira jechuudha. Wanti guddaan immoo guutuu biyyaatitti maaltu adeemamaa jira. Lagannaa kanaan wal qabatee maaltu dhufuu deema ka jedhullee nama sodaachisa. Sanirra haasa'uu ni dandeenya. Isumaan fakkeenyaaf waa'ee lagannaa irratti lagannaan maaf akka barbaachise namoonni hedduun ni beeku. Garuu mootummaa fakkeenyaaf namootuma quban qabnarraa jechuudha. Namoota wanta kana bal'inaan hordofaan jirarra. Lagannaan kun maaf barbaachise? Kaayyoon lagannaa kanaa waa hedduuf keessaa qaba. An akka Abdunaasiritti akka nama dhuunfaatti wanni sitti himuu danda'u tokko ilmi namaa tokko nyaata diduun isaa jiraachuudhaaf nyaanna malee nyaachuudhaaf akka hin jiraanne nama barsiisuudhaaf tokko. Lammaffaan immoo wanni ati ilaaluu qabdu jirri kun hawaasa Oromootiif qabsaa'ota hidhamtoota siyaasaati. Gaafiin isaan gaafatan deebii haga argatuuf deebiin akka kennamuuf food strike yookiin lagannaa nyaataatitti seenan jechuudha. Biraan immoo gama biraatiin yoo ilaaltu hidhamtoonni siyaasaa akka hundi isaanii akka hiikamaniif maatiin hidhamtoota siyaasaa yeroo isaan gaafachuudhaaf dhufan isaan boodas dararaan hedduu akka isaan irra hin geenye wanni kun haa dhaabbatuudhaaf lagannaa nyaataatitti seenan fakkaata. Egaan lagannaa nyaataa kun yeroo baay'ee biyya keenya keessatti hin beekamu. Haa ta'u malee ummatu waggoota muraasaan dabran keessatti hedduu baratamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kun nyaata qofa osoo hin taane kan yeroo ammaa kana miidhaman haqa dhaban. Haqni isaan dhabanii kun isaan bira dabree hawaasa isaan deeggaran irras miidhama guddaa geessee jira. Yeroo fakkeenyaaf isaan fiizikaalii yookiin immoo qaamaan nyaataaf miidhamaa jiru. Garuu immoo haqni isaan dhaban sun haqni isaan hidhamaniif sun isaan booda deeggartoonni isaanii hidhamuun ture ajjeefamuun hanga ammaatti waan itti fufee jira jechuudha. Waa'ee deeggartoota isaanii kan kaaseef qabxiiwwan itti aanutti dabraa kan deemnu jechuudha. Fakkeenyaaf deeggartoonni isaanii yeroo ammaa kana isaan bira dhaabbachuudhaaf wantoota isaan godhaa jirantu jira. Maal fa'aa isaan? Wanti sun gama tokko hiriirri deeggarsaallee adeemsifamu jira sa'a kanatti. Gama biraatiin immoo hiriirri mormiitis ka'ee jira. Akka argaa jirtutti barattoonni manneen barumsaa hedduun mormiitti makamutti jiran. So wanni jiru lamaan kana. Isa kanarratti fakkeenyaaf namoota qabsaa'ota kanneen jechuudha, hooggantoota siyaasaa Oromoo kanneen baraaruudhaaf mootummaan gahee guddaa isarraa eegama, gahee guddaa taphachuu qaba. Isa kanarratti jechuudha. Maaliifuu isaan kana fakkeenyaaf murtii tokko malee hanga har'aatti ji'oota 8 kan deemaa jiru. Murtiin kee kana badiin kee kana jedhamee itti murtaa'eetiin murtii isaanii beekanii hanga ammaatti hidhaarra jiran jechuudha. Beellamumaan kan har'a isaan gahan. Kanaafuu qabxiin tokkoffaan mootummaa irraa waan guddaatu eegama jennee haqa isaanii kennuun, isaan gad lakkisuun, dararaa isaanii kanarraa isaan hambisuun, lubbuu isaanii baraaruun ni barbaachisa. Gama biraatiin immoo fakkeenyaaf biyya keenya keessatti wanti baratamaan tokko kanneen kabajaa qaban abbootii amantiitu jiru, hayyoonni jiru, abbootiin gadaatu jiru. Fakkeenyaaf isaan kun gaafa mootummaan
hooggantoota TPLF wal dhabees asirraan gama qalee deemanii araarsuutti jaarsummaadhaaf deemanii garuu mootu hooggantoonni Oromoo kun yoo kanatti daraman isaan mootu maal isaanirraa eegama akka jaarsa biyyaatti akka abbaa gadaatti akka abbootii amantiitti maal isaanirraa eegama. Wanti guddaan abboota amantaarraa eegamu abboota amantaa jechuun isaan walumaa galatti abboota haqaaf dhaabbate yoo dhugaadhaan namni haqaaf dhaabbate jiraate abdii wanni haasa'u jirru kun abbootiin amantaa dhugaadhaan haqaaf dhaabbatan haqqiin ilma namaa yoo cabu dhaamsa dabarsuun biyya barsiisuun mootiin tokko yoo balleessu bulchaan biyyaa tokko hoogganaan tokko yoo balleessu dogongortee jirta jedhanii dubbisuun haqa isaaniiti. Nama miidhamuuf nama lagannaa nyaataarra jirus dabalatee lubbuudhaan gaaga'amu kan akkasumas ajjeefamu kanneen guutuudhaaf dubbisuu haqqiin akka haqa argatu deebiin gaafatame deebii akka argatuu fi gaafachuu haqa qaban abbootiin amantaatis abbootiin gadaatis hayyoonni biyyaatis jechuudha yoo dhugamaan biyya isaaniitiif yaadda'anii namni isaan dhaga'u jiraate haasawwan qofti gatiin qabaatu namni isaan dhaga'u jiraachuu qaba kana jechuun maal jechuudha mootummaan gaafii kana dhaga'uudhaaf qophii ta'uu qabaadha akka itti deemaa jirru mootummaan irraa immoo maaltu eegamaa yoo jettee na gaafatte wanti eegamu gaafiin haqa qabeessa gaafatame deebii argachuu qaba karaa seera qabeessaatiin jechuudha. Lubbuun namaa gaaga'ama by the way wanni tokko wanni ati beekuu qabdu mootiin nama isaa mormu hin qabne namni nama isaa mormu hin qabne jaalala waan qabu natti fakkaatu maaliif siin jedhiseeti nabiyyoota iyyuu osoo namni guutuun akkasi jaalatu namni keessaa ummata keessaa nama isaanii mormutu ture sigalaara bara kamiyyuu namni namaan mormu hoogganaadhaan mormu ni jiraata kanaaf mormitoota sanniin hidhaa keessaa hiikuun mootummaa irraa eegamaa jechuudha. Gaafii uummataan deebii argachuu qabaa. Gara seera qabeessaatiin deebiin kennamee fi akkasitti mootummaan sagalee hawaasaa dhaga'uu danda'u qabaadha ka jedhu. Fakkeenyaaf mootummaan kun yeroo baay'ee deebiinsaa wal fakkaataadha. Baroota 30 dabran kana osoo hin taane saniin duras deebiin mootummaa Itoophiyaa irraa kennamu yeroo baay'ee ajjechaadha, hidhaadha. Fakkeenyaaf hidhamee hiikaa yoo ati jettee gaafattu kan biraatti dabalanii hidhu. Kan ajjeefameef haqni haa bahu jettee ati gaafattu kan biraa ajjeesu jechuudha. Sigalee isaan yeroo baay'ee kan waan akkana raawwatu. Fakkeenyaaf mootummaan deebii isaa beekamaa namni hunduu tilmaamuu ni danda'a. Mootummaa baaree tokko deebii isaa maal akka ta'e maal akka abdatu beekamaa. Garuu mootuu wanta ammaatti hawaasaaf gaafii ta'aa jiru yeroo baay'ee gama miidiyaatiinis ka'aa jiru. Abbootiin gadaa fi abbootiin amantii kun fakkeenyaaf maaf hangamaatti yaalleedha. Fakkeenyaaf yaalaniitiin yoo itti milkaa'uu dadhaban yoo mootummaan kun deebii isaaniif laatu dhabe sun isa birooti. Garuu mootummaa ajandaa ta'e haasa'amaa jiru akkamittuu hamma sanuu yaaluu dadhaban fakkeenyaaf ka nama biroo akka waraana TPLF kaasuu dandeenya amma asiin dura kaasne kana jechuudha. Isayyuu asirraa kiiloomeetira 700 ol deemanii araarsuudhaaf hagas ittillee milkoofne galanii fira deebi'anii garuu mootuu yaalanii jiran jechuudha akka humna isaanii. Garuu mootuu kan Oromoo kanatti waan yaalanii fakkaatu. Abdii waa tokko jira weeta namichatu baajaajii oofan. Baajaajii osoo oofu dukkaa wayii bira dhaabeeti isumaa meeshaa bitatee as deemu gommaa furii jalaa hiikkatan. Gommaa kana jalaa hiikkatanii inni as garagalee ilaalu dhagaa jala kaaniiraniif gommaa arfanuu jechuudha. Gurma qabatee iyyee jennaan aboo tokko garee hattuu keessaa tokko dhufeeti goomaa iyyita jedheen gommaan na jalaa badee jedheen gommaa fi iyyita jedheen gommaan si deebaan iyyiin qabbanaa jedhee nama hayyee gommaa makeenaa deebisaa jedhe ni eege daqiiqaa 30 tare sa'a tokko tare dadhabe aboo meetire gommaan kiyya jennaan mee eegi jedheen alaqaa kenna eegu jirraa jedheen aboo jedheen namichi gommaan jalaa bade akka bade sanittuu alaqaa qabdanii jedhe ofii hattulleen alaqaa qabdi jechuudha. Mootummaan biyya keenyaa kun by the way ce'umsa mootummaa ce'umsaati. Kana jechuun maal jechuudha
akka guutuu ce'umsis kuttee bakka san bira sedhaaba. Akka seera biyyattiititti Ce'umsis expaarii taatee. sa'aan ce'umsaatis bira dabree jira. Haa ta'uuti ammas isumatu irra jira. Filannoon haga adeemsifamee mootummaan filannoodhaan biyya san bulchu filatamutti erga bakka san jiraatee deebii uummataa kennuu fi sagalee uummataa dhaga'uun ammas mootummaarraa eegamaa dirqiidha jechuudha. Tole. Inni gamasumaan bira dabarra jechuudha. Qabxii itti aanutti seenna. Qabxiin itti aanu waa'ee odeeffannoo sobaati. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana uummanni Oromoo ajjeefamaa jira, hidhamaa jira. Kun dubbii fagalaati, dubbii qajeelaati. Miidiyaa biyya keessa osoo hin taane miidiyaa addunyaas waan gabaasaa jiru. Biyya san keessa akka Itoophiyaatti, akka biyyattii san guutuutti rakkinni guddaan deemaa jiraachuu isaa miidiyaan hundi gabaasaa jira. Garuu ammootu dabree keessatti wanti mul'atu odeeffannoo sobaa maxxansuun jira. Fakkeenyaaf hawaasa burjaajessuudhaaf ta'a. Odeeffannoo sabaa dabree fakkeenyaaf tokko sii kaasa. Fakkeenyaaf dheengaddaa ambulaansii tokko jedhamee ture. Qaalitti deemtee namoonni nyaata dhiisan kun miidhamanii isaan gara hospitaalaatti geessuudhaaf seentee kan jedhutu ture jechuudha. Namni nyaata hanga ammaa dhiisuun dhugaadha. Miidhamuun isaanii dhugaadha. Garuu ambulaansiin achi dhatte sun soba. Sigalee maaliifuu qabsoo Oromoo kana hin xureessuu dandeette jechuudha. Amma akka nama tokkootti ilaalee ture fakkeenyaaf ambulaansiin sirriitti godhee yoo sirriitti qo'adhee ilaalu ambulaansiin bara waggaa 11 dura biyya Maleeshiyaatti dhaabbattee jirti. Nama tokkotu maxxansee isa fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasaa irratti hedduu deddeemaa ture. Kanaafuu odeeffannoon sobaa kun qabsoo Oromoo kana faaluu waan danda'uu fi uummanni akkamitti ilaaluu qaba isa jedhu. Kijibni beektaa uumaan isaa gaarii miti. Waan biraatti nama geessa. Kijibni bakka itti faayidaa qabutti illee jira abdi. Bifa lamaan laaluu dandeenya. Fakkeenya yoo waraana irra jiraattee ati nama waraana san basaasu taate. Yoo waraanni kee garanaan deemee jiraate namni biraa dhufe yoo si gaafate waraanni kee garanaan tareera jettee dhugaan dubbattu. Garas deeman jettee faallaa dabarsitee kunis kijibu maami? Ammoo isaan du'arraa oolchiteerta jechuudha. Kijibni hin barbaachisne kijiba akkamiiti? Osoo dhugaa qabdu. Osoo dhugaa qabdu addunyaadhaaf ibsuu dandeettu odeeffannoo sobaa gabaasuun gaarii miti. Fakkeenya suuraan kun suuraa konkolaataati. Bakka akkanaatti rakkoo akkanaatti uumameera jetteetiin poost goota. Fact check waan jedhan waan bakka dhugaatti qulqulleeffattu addunyaan sa'a kanatti suuraan kun bakka akkanaatti sa'a akkanaatti ka'eedha. Fakkeenya yoo anam magaalaa Shaashamannee jeequmsa jira hiriira jira jedhee kaase yoo viidiyoodhaaf suuraa sa'a sanitti dhugaa uummataatiif yoo dhaabbatu taate waan adeemaa jiru suuraadhaaf viidiyoodhaan idduma sanitti yoo waraabdee gadhiiste qabatama jechuudha wanni kun. Yoo waan hin jirre immoo Photoshop godhaa deemtu taate tokko gama tokkoon hawaasa tajaajiluu osoo hin taane dhugaa hawaasa saniitu awwaaluudha. Gama biraatiin tariitii gaaga'ama lubbuullee fiduun mala odeeffannoo kijibaatiin jechuudha. Ebaluun ajjeesee yoo jettee amma fakkeenyaaf kijibaan gabaaste sanirraa kaka'ee namni biraa nama biraa ajjeesuun mala. Lubbuu namaa irratti illee miidhaa fiduu waan danda'uuf qabeenya irratti illee miidhaa fiduu waan danda'uuf odeeffannoo kijibaa namni haqqiin isaa bade osoo haqa qabu dhara dubbachuuf yookiin kijiba gabaasuun akka hawaasaatitti nurraan barbaachisuudha. Dhugaan kennaayyuu dirree guutee lafa ciisa waan ta'eef. Sirriidha. Hawaasnis kana jechuudha. Fakkeenyaaf wanta tokko argatu wanta tokko maxxanfamu eessisan sirriitti hubatuun sirriitti ilaaluun sirriitti qoratuun maxxansuun duratti deebisee mootummaa biraatiif erguuf duratti akkuma jettee miidhaan isaa hedduu guddaa waan ta'eef haqni Oromoodhaa dachii nu baatti hin dandeettu. Yoo jettee egzaajeet fakkaata malee haqni Oromoo guddoodha. Haqa uummataa kan akka jalaan awwaalamne qabsoon Oromoodhaa warra miidiyaa addunyaa irratti akka maqaa kijibaatiin hin faalamne namoonni miidiyaa irratti miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan wanta tokko osoo qoratanii dura. Kan jedhu gamumaan dhaamsa dabarsaatiin gama ittaanutti seenna jechuudha. Qabxiin ittaantu gama hiriiraa kanaan jechuudha. Hiriirri yeroo ammaa kana eegalee jira. Oromiyaa bakkoota magaalaa hedduutti jechuudha kan eegalee Walisottis adeemamee ture, Naqamtee ture, Shaashamannee ture, magaalota biroos hedduu keessatti mul'achaa jira jechuudha hiriirri yeroo ammaa kana. Hiriirri akka itti deebi'e akka fakkeenyaaf bara 2014-2015tti barattootaan eegalee ammas deebi'e. Bara sanis barattoota mata eegalee yuunivarsiitii irraa eegalee haayiskuulitti babal'atee booda deebi'ee hawaasaatti gadi bu'e.
hawaasni baadiyyaa irraa magaalaa irraa hiriira kanatti hirmaachuu eegalanii amma mootuu barattoota haayiskuuliitiin eegalee jira. Boorana keessattis akkasumatti hiriirri kun garamitti deemaa jira fakkaata? Hiriirri kun beekta gama tokko waa lama of keessaa qaba hiriirri kun. Tokko akkuma argaa jirtu lagannaa nyaataa irra hooggantoonni hedduun lagannaa nyaataa irra jiran kun lubbuun isaanii gara miidhamuutti deemuutti jira. Kanaaf isaanis dhabuudhaaf deema jechuudha hawaasni kun yoo akkanumaan itti fufe jechuudha. Yoo deebiin argatiin sodaanis hawaasa keessa jira. Akka hawaasa tokkootitti sagaleen keenya dhaga'amuu qabaa. Mootummaan isaan kanaafis deebii kennuu qaba ka jedhu hiriira nagaatu adeemsifamaa jira. Tariitii hiriirri kun garamitti deemaa jira. Hiriira akkam fakkaata ka jedhuuf waan waliin laallu ta'a jechuu abdii. Muuxannoo kanaan duraa irraa kan ilaallu yoo taate isuma duriitii wal fakkaata wanta haaraan hin jiru. Wanti haaraa yoo kan dhufaa jiru taate kallattiidhaan faana buuneetiin hordofaatiin kan gabaasu ta'a jechuudha. Ammatti kaayyoon isaa guddaan uummanni hidhamee gadi hiikamuu qabaa. Kan du'eef haqni isaa argachuu qabaa. Kan hidhamee hiikamuu qabaa. Kan jedhudha. Odeeffannoo sobaa fi hiriira yeroo ammaa kanatti adeemaa jiru irratti qabxiiwwan muraasa kaasnee mari'annee jirra. Kanumaan goolabuudhaaf deemna. Yaada biraa itti dabaltuu hin qabdaa? Yaadni an qabu maal seete yaada tokko naa dhufe amma guyyaa muraasa dura koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa kan addunyaatii miti mirga namooma Itoophiyaa gabaasa tokko dhiyeessee ture. Namoonni lagannaa nyaataa irra jiran xiyyeeffannaa akka barbaadan lubbuu isaaniitiif akkasumas xilaayee yaamee innis eegumsi isaa xiyyeeffannaa akka barbaadu kaasee ture. Kana jechuun maal jechuudha? Waan deemaa jira jarri kun mootummaarraa xiyyeeffannaa akka barbaadan koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa gabaasee jechuudha. Gama kiyyaan kana fakkaatuun herdhaaf qabu. Tolee, anis gama kiyyaan xumuree jira jechuudha. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 qophii sona guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee kana fakkaataa kan biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.